Viidiyoo kanarratti ani yoon aarii maal akkan godhu yaada mataa kiyyaa isiniifan qooda yookaan narraa barattanii yookaan isinirraa hin baradhaa isiniin jedheen ture. Egaa osoo waanan godhu isinitti himin duraa በተለይ waa'ee amantaa kiyyaatiin qormaata biyya ambaa kanatti narra ga'e muraasa isheen isinitti akkasan ture. Yeroon biiroo irraan dhufee hojii galaa turetti yoon iddoo kadhannaa argadhe yeroo itti kadhadhu hin argadhu. Yoon mana gaarii galee kutaa mataa kiyyaa bakkan itti kadhannaa godhadhu miti bakkan itti sagalee ol fuudhee faarfannaa itti faarfachuu danda'u hin argadhu. Miti kitaaba qulqulluu dubbisuu jechuudha. Makaraan arge yoon mana tokko galee immoo yanuu ookiin fannoo narraa kana hin jaalatanii tuffifadhu daamti keenya arguu hin qabu jedhanii yookaan immoo si ilaadinoo xiqqishuma mana kiyya keessatti kutaa kiyya garuu gadi fuudhee akkas maa godhee too si ilaadinoo dhugachuu akkan ittiin dandeenye nan qaba dhugaa dubbachuuf jechuudha. Fannoo kana akkasitti amma warroonni fannoo baafatanii gadiiksaa hidhadhaa isiniin jedha yeroo baay'ee. Ani mana jijjiiree jennaani የመጨረሻ fannoo kana gadiiksee laphee kiyya irratti hidhachuu qabe jechuudha akka mul'annetti. Isumallee ta'ee muyyanu hin argani akka itti arganillee hin beeku. Tasuma wayyaa kiyya keessa baallee dhaanallee jechuudha. Osuma mindaa kiyya gatee asii ba'u osuman achi dhaqu osuman guyyaan bootaa kadhannaa argadhe yeroon argadhu guyyaan yeroo argadhe immoo yanuu bakka itti kadhannaa godhadhu hin qabu. Fatanaan amantaa keessanis isinitti dhufu danda'ati dabarsaa. Warri ni boonya jettan bo'uu waagaa isiniin qabu. Ila ani faarfannaa Daawit hedduun jaaladha. Wangeelota keessaa immoo wangeela Maatiyoos fi Yohaannis baay'een jaaladha jechuudha. Keessayyuu wangeela Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 haga 29 baay'ee tokko dubbisaa isin mataan keessan jechuudha. Nan jaaladha dhugaa dubbachuu. Kanaaf warri fannoo keessan qabatanii batalee warri fannoo keessan baafatanii qormaata keessa darbuu akka hin dandeenye of beekaa. Fannoodhaan malee amantii keessaniitiin malee qormaata keessa darbuu hin dandeessan. Aariin kan isinirraa dhaabbatuu fi waan gaarii argachuu kan dandeessanii yoo amantaa keessaniin cimtanii dhaabbattan qofaadha. Har'a ani eessa jirta amman jedhamee gaafatamutti si ilaadnu akka barbaadetti mana kiyya keessatti fannifadhee itti sagadee akkan barbaade kan ta'e guyyaa fannoo kana baafatiin mindaa kiyya dhiisee beela'ee dheebadhee darbeedha. Kanaaf jabaadhaa dhaabbadhaa keessayyuu faarfannaa Daawit keessa yeroon aare kan qayyabadhee tookis sammuu kiyyaa faarfachuu danda'u boqonnaa 6 boqonnaa 27 boqonnaa 31 boqonnaa 35 qayyabadhaa keessanitti aarii isinirraa dabarsu. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanala gootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqessin yaawaitu akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqessin jecha egaa hordoftoota koo isinillee bakka nagaa taatan isin jecha egaa hordoftoota koo warroon chaanala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtanis immoo galatuma ulfaadha isin jedha. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo dura agarteetti obboleettiin keenya tokko mudannoo ishee mudatee mudannoo biyya Arabaatti kanatti ishee mudate waa'ee amantaa ishee irratti kan mudate nu ibsite jechuudha. Irraa barumsa hin fudhattanii inni barumsa ishee irraa fudhattan kunillee immoo hunduma keenyaaf barnoota ta'a. Akkasuma immoo anillee yaada xiqqoo qabu irratti isinii gorsa xiqqoo takka isiniif dabala. Hanga dhumaatti immoo viidiyoo kana dhaggeeffadhaan afeerraa kooti. Hundumti keessanis fayyadee yaada. Egaa hordoftoota kiyyaa obboleettiin keenya kun waa'ee amantaa irratti biyya ormaa kana dhufee hanga waa'ee amantaa kootiiti jecha fannoo kooti jecha yeroo nani damoosa koo gatee ba'ullee baay'ee jira sababa isaatiin illee mana iddoo baay'een qayyaradhee ture jettee jirti. Obboleetti koo amshire hundumtuyyuu gaarummaadhaaf waan ta'eef fatanaan immoo qormaan immoo lafuma kanarratti baa'atti waan ta'eef ilmi namaa kan qoramtu immoo wayittis ba'a waan ta'eef jechuudha. Qoramuu waanuma jiru maaliif ilmi namaa kan hin qoramne wayitti ba'uu hin danda'u nama qormaata keessa darbitu wayitti ba'a jechuudha. Sababni isaas qormaan akka ol faamee fakkeenyaaf mana barumsaa keessatti jechuudha ijoollee qormaata sirriitti sadarkaa tokko hanga 3 kan ba'antu qabxii warra gaarii fidasantu waan gaariirra gahamati akkuma san jechuudha. Kunis qormaata kana keessa gaafa dabarte waan gaariirra geessuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf obsa nama barbaachisti jechuudha. Qormaan kunillee obsa si barbaachisaa jechuudha. Kanaaf obsinee dabarsuu qabna. Waaqayyoon obsa isaa nuuf haa kennu isiniin jechuu jaaladha. Hunduma keessaniifuu hordoftoota kiyyaa kanaaf obsuutu nu barbaachisaa.
waaqayyo guyyaa tokko immoo ifa nuu baasa waan ta'eef obsinee dabarsina isiniin jedha hordoftoota kiyya. Inni biraa immoo anis dhaamsa isinii qabu keessaa namni tokko gaafa biyya ormaa dhufu kuni amantaa jijjiiruuf himatu wanti hubachuu qabdan ijoolleen keessattuu ijoolleen warri amantaadhaan akkas jettanii namni wali lolaa jirtan miidiyaa harate jechuudha. Ilmi namaa kamiyyuu kan bahu amantaa jijjiireetii miti jechuudha. Amantaa ofii qabateetuma ba'a jechuudha. Amantaa immoo laphee keetirra jira jechuudha. Okay? Amantaa ofii gurguraniitii miti kan biyyaa ba'an. Maaliif biyyaa ba'anii? Hojjechuudha. Anis hojjechuufan biyyaa bahe. Wanti keenyayyuu ati waan feete ta'e amantaa feete hordofiyyuu hundumti keenya ijoolleen biyya alaa jirru musliima ta'e kiristaana ta'e waaqeffataa ta'e beeksii ta'e hundi keenyayyuu walumaa galatti shakaalaa jedhamnee yaamamnaa jechuudha. Hundi keenya shakaalaa ta'emnee yaamamna. Ati musliima taate kiristaana taate waaqeffataa taate amantaa fedhe haa ta'u beeksii ta'e waan na barbaadde haa ta'u nuti hundi keenya shakaalaa jedhamnee yaamamna. Walumatti qabne jechuudha. Ati kootti amantaa kana hordoftaa algaara taa'itii nyaadhu kasiin jedhu hin jiru abadan. Maaliif hundumtuu hojjeteetuma qarshii argachuudhaaf jechuudha. Hundu kan hojjetu malee amantaa ofii jijjiiranii as dhufanii hojjechuuf himate jechuudha. Garuu kan dhufneef hojiidhaaf malee amantaaf himate. Sababni isaas nama fakkeenyaa fi ana kiristaanumaan na beeku yeroon biyyaa dhufullee kiristaanumaan hin guute maqaan kiyyaas maquma biyyaa san hin qabaa akkasuma immoo kirri kiyyaas ofirraa hin qabaa jechuudha. Maaliif na beeku jechuudha. Akkan amantaa kiyya ortodoksii ta'e na beeku jechuudha. Baqa maaliif isaan kan barbaadan osoo isaan taane hojii barbaadu jechuudha. Kanaaf immoo jennaan warroonni wal qeexxanii wal arrabsitanii amantaadhaan kutaadhaan wal qeeddatan kun dhugaa rabbii isinirraa hin eegamu jechuudha. Maaliif nuti nama sammuudhaan yaadu taanaan amantaan kan nuufati wal kabajuutu bareedudha. Maaliif jarri kun ammoo hojii kee jaalata malee ati waan barbaadde yoo amante amantaa keetirraa isaan dhimma hin qaban. Kan dhimma qaban hojii isaanii qulqullina isaanii nyaata isaanii yoo goo maaragiin goote akka malee si jaalatu jechuudha. Ati amantama barbaadde keessa yoo jiraadhu waanuma ija kooti arga waan ofii kiyyaas narra gahe waan ta'eef hedduu si jaalatu jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha. Waan barbaadde dogoote iyyuu isaan kan barbaadan amantaa kana qabadhu siin jedhanii hojii taa'ee baqa amantaa kana qabattee siin jedhanii algaaratti siin baasan. Isaan kan barbaadan hojii isaanii gaarummaa isaanii qofa baqa. Hojii isaanii kana tolchuudha bareechuudha. Qulqullina isaanii nyaata isaanii waan akkasii kana nama jaalatu jechuudha. Malee Araboon akka biyya keenyaa akka nama keenyaa kootu amantaa jijjiira akkas ta'e banaamna siin jettu jechuudha. Innaa kanaaf immoo hunduma keessattuu gaafa biyyaa baatanii ijoolleen kiristaanaa dhaamsisanii qabu. Gaafa biyyaa baatu kiristaana jedhii biyyaa bahi malee amantaa kee jijjiirtee yookiin immoo maqaa kee jijjiirtee hin bahin. Akkasuma immoo fannoo keessa dhugottu namni sukkisiistu hin tuqu jiru mirga guutuu qabda. Maaliif kootti amantaa kana amantaa si fudhatte moo ishiin amantaa si jijjiirsisuu si fudhatte moo naa hojjedhuu si fudhatte waan ta'eef ekkoo isaan nu caalaa sirriitti beeku jechuudha warra abootaa kun. Kanaaf dhaamsi kiyya isa kanaadhaarraa ijoolleen amantaadhaan kutaadhaan gandaa wal qooddanii dhiisaa isin jechuu barbaada. Hundumti keenya tokko waan ta'eef maaliif amantaa hundaatu wal qixxeedhas waan ta'eef walii kabanyee jiraanna waan ta'eef. Kanaaf obboleetti koo amshiree atillee qormaan sitti baa'atu kun waaqayyoon immoo guyyaa tokko kun ifa sii baasee fataa jettee bakka kadhannaa keetis argattee itti waaqeffachaa jirta. Waaqayyo gooftaa si haa dhaga'u. Waaqayyo si haa eebbisu. Jabaadhu siin jechuu barbaada obboleetti kootillee jabaadhu. Dhugaa keetii amantaan ofii lubbuudha waan ta'eef lubbuu tanarratti immoo namni faraduu jechuudha. Lubbuu waaqayyumatu uume waaqayyumatu baasaa jechuudha. Kanaaf ilmi namaa baasuu hin danda'u gonkumaa jechuudha. Kanaaf jennaan adaraa keessanii waliin qoodinaa kutaadhaan amantaadhaan gandaa waliin qoodinaati. Jabeessaa hojjedhaa waaqayyo isin hojii yaa ta'u bakka jirtanitti isin haa tiksu. Kana isin jechuu jaaladha. Ani hunduma keessanuu isin jaaladha. Isin kabaja. Ani amantaa kamiyyuu hin jibbu. Maaliif namni amantaa namaa jibbu amantaa ofiituu hin beeku jechuudha gonguma. Gongumaa hin beeku jechuudha. Namni amantaa namaa jibbu gongumaa amantaa ofii san hin beeku jechuudha. Kanaaf wal jibbuun hin barbaachisu. Wal jaalachuutu irra nuuf gaariidha. Bakka feeti jiraadhu biyya feeti jiraadhu jechuudha. Istee fakkeenyaaf amma Ameerikaa warroonni deeman kun amantaa gurguraniiti hin gurgurtu. Amantaa isaanii qabataniitu deemu achitti inuma tsalotii ofii achitti sagadatu jechuudha. Rakkoo qabu. Bakka ilmi namaa kan namummaadhaan jaalatamta malee
namummaa keetis si jaalata malee ilmi namaa kootta amantaa kana seentee sin jedhanii sin jaalatan maaliif lubbuu teetiif amantaa waan ta'eef anis lubbuu tiyyaaf aman